Akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu hordoftoota maatii YouTube channel Generation Success nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu turtiin akkam ture barnoon akkam ture torbeen darbe akkam fakkaata. Egaa anis nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Barnoonni keenya egaa akkuma itti fufetti jira jechuudha. Arraga chapter 2 General Physics videoon kun kan xumuraati jechuudha. Chapter 2 mata dureewwan hunda as keessatti ilaalaa turre. Amma immoo mata duree hafan keessaa ka xumura linear momentum kan jedhu waliin ilaallee chapter 2 guutummaa isaa goolamna jechuudha. Kanaaf egaa akkuma beekamu namoonni toora YouTube channel kiyyaa faara taatan subscribe godhaa, hiriyoota keessan affeeraa, waliif qoodaa, namoota barnoonni kun illee darbuu hin qabu jettanii yaaddan hiriyoota keessan akkaatuma wal beektaniin wal affeeraatii irraa baradhaan isiniin jedha. Koorsiin kun isin in fayyadullee yoo ta'e namoota fayyadan biraan gaa akkasuma ofii keessaniif immoo maaltu akkasin fayyadu yookaan immoo maaltu akkasiniif hojjetamu yoo barbaadan keessan na dubbisuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo asuma jalatti koomentii jalatti yaada keessan naaf kennuu dandeessu. Akkasuma yeroon viidiyoo kana hojjedhullee wantoota sirrachuu qaban yaada naaf laadhaa. Wanti kun akkasitoo ta'e wanti kun akkasitoo ta'u sirratee bifa kanaanatu akkas ta'e waan jettan yaada naaf laadhaa. Ani yaada keessan fudhee hanga humni koo naaf eeyyametti koomentii keessan fudhee sirreessuuf qophiidha jechuudha. Isa dursaa koomentii keessaniifan bakka laadha. Sababni isaa iyyuu akkaataa isin jettaniin amma danda'ametti isin biraan ga'uuf dirqama kooti jechuudha. Kanaaf isin irraa kan eegamu toora YouTube channel kiyyaa subscribe godha. Hanga ammaatti subscribe godhaadha. Yeroo hedduu isin cinqaa garuu namoonni subscribe gootan nama baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. At least namootumti toora Telegram groupii channel Bonanza keessa warri jirtanu otoo subscribe gootanii waan tokkodha. Kanaaf egaa hanga isin danda'ametti adaraa subscribe godhaan isiniin jedha. Namoonni al tokko subscribe gootan immoo lammaffaatti hin bu'ina. Ammi subscribe ta'eyyuu waan isaan beekne irraa hir'achaa jira jechuun lammaffaatti buutan unsubscribe gochuu keessanii waan ta'eef kanaaf al tokko subscribe gootan taanaan lammaffaatti hin bu'ina. Egaa kanuman isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti seenna. Barnoonni keenya guyyaa har'aa linear momentumidha. Linear momentumii definition isaa irraa kaana hiikti isaa maal fakkaata, propertoonni achi jala jiran maal fakkaata, formulaan isaa maal fakkaata, yoo gaafatamne akkaataa kamiin hojjannaa, gaaffilee akkamiis gaafatamna waan jedhuga as keessatti waliin ilaalla jechuudha gabaabsinee. Egaa linear momentum defined as the quantity of moving object to exert a force on anything that tries to stop it. Linear momentum kan jennu objectii sochiirra jiru yookaan immoo objectii tokko kan sochiirra jiru irratti dhiibbaa dalagaa'udha. Dhiibbaa dalagaa'ee objectiin sun maal akka ta'u sochiisaa akka dhaabu dhiibbaa irratti dalagaa'udha jechuudha. Sinii gala linear momentum kan jennu objektii tokkotu jira. Objektiin sun yookaan paartikiliin sun sochiirra jira. Paartikilii sochiirra jiru irratti dalageessinee yookaan dhiibbaa dalagaa'ee paartikiliin sun sochiisaa akka dhaabuuf dhiibbaa dalagaa'udha jechuudha. Paartikiliin sun sochiisaa akka dhaabuuf dhiibbaa dalagaa'udha. The linear momentum of a particle or an object that can be modeled as a particle of mass m moving with a velocity v is defined to be the product of its mass and velocity. Inni kuni physical meaning isaati. Momentum mass times velocity dha. Momentum of particle or an object kan jennu ka particle sun yookaan objectin sun maasii m qaba, velocity v qaba. Sana booda linear momentum isaa the product of the two baay'ataa lameen sanaa ta'a jechuudha. Baay'ataa hanga particle sanaa fi velocity particle sanaa. Kanaaf jarreen kana lama yoo waliin baafne momentum argannaa jechuudha. Linear momentum angular momentum jira karaa biraa. Linear momentum maaliif jenna akkan jenne momentum bichaa yoo jenne maali akkan jenneef linear momentum dha kuni. Kabraa immoo angular momentum jira. Angular momentum rotation keessatti barattu, rotation imma mechanics faa keessatti barattu malee partiin keessan kun hin hammatu. Kanaaf angular momentum warri mechanics irra geessan gaa yeroo san barattu jechuudha. Kanaafidha kan linear momentum jennu. Momentum karaa biraa linear momentum kunis haa ta'u angulariinis vector quantity dha. Momentum P is a vector quantity in the direction of the velocity with SI unit kilogram meter per second. Momentum kun
vector quantity dha. Direction isa direction velocity tu murteessa. Sababni isaa maasiin gaa kal'abeedha. Kallattiin qabu yookaan immoo scalarity dha. Maasiin scalarity waan ta'eef direction velocity tu direction momentum isa murteessa jechuudha. Direction velocity san tu kan momentum murteessa jechuudha. SI unit isa kilogram meter per second dha. Maasiin kilogram dha, velocity meter per second dha. Kanaaf jarreen kana lama yoo waliin baay'ifne kilogram times meter per second dha. Kanaafuu kilogram meter per second SI unit momentum iti jechuudha. Mathematics masaara argachuun dandeessu. SI unit yeroo sin gaafatu by the way asitti you have to be smart ta'uu qabdu yookaan immoo gam afshaala ta'uu qabdu. Formula isa beektu taanaan SI unit isa salphaatti argattu. Maaliif formula dhumarraa gaa SI unitiin derive ta'a waan ta'eef. Kanaaf SI unit yeroo gaafatamta formula irraa argattu. Egaa linear momentum definition isaa akkana jenne irra using Newton's second law we can relate the linear momentum with resultant force acting on a particle. Newton's second law maal jedha? Newton's second law, the force acting on the particle is directly proportional to its acceleration. The force acting on a given particle is directly proportional to the acceleration. Jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Newton second law formulaan samaan F in theta mass times acceleration yookaan immoo F is equal to ma dha. But what is A? A jechuun maal jechuudha? Change in velocity over change in time dha. Akkuma asirraa argaa jirtan. M in scalar waan ta'eef kanaaf kan akkamitti barreessuu dandeenya? F is equal to delta in mv over delta t jechuudha. What is mv? Mv is momentum jechuudha. Kanaaf delta p over delta t. Kanaaf egaa gama biraatiin maal jechuudha? Akka seera Newton second law fayyadamnee jarreen kana relate goonetti force is equal to change in linear momentum over change in time jechuudha. Change in linear momentum over change in time which is equal to mass times acceleration jechuudha. Mass times acceleration. So that the time rate of change of the linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle. So that the time rate change of linear momentum of a particle is equal to the net force acting on the particle. Ega F in theta delta of momentum over delta of t jennera delta of p argudha yookaan immoo change in momentum argachuu maal goon F times delta t. F times delta t. The rate change of linear momentum in theta net force times delta t jechuudha. But F delta t immoo maal? F delta t jechuun impulse dha. F delta t impulse dha. Kanaaf impulsiin theta delta p jechuudha. Delta p jechuun immoo maal jechuudha? Final momentum minus final initial. Final momentum minus initial momentum jechuudha. Kanaaf egaa amma maal walitti equate goone? Jalqaba irratti forcing theta change in linear momentum over change in time dha jenneerra. Amma immoo impulsing theta change in momentum yookaan immoo F delta t faana wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa hariiroo jarreen kana sadanii asumarraa arganna jechuudha. But the impulse of the net force F acting on the particle is equal to the change in momentum of the particle. Formulaan kun kanuma ibsa jechuudha. Formulation impulsing theta change in linear momentum yookaan immoo final momentum minus initial momentum in theta force times change in time interval kan jenne kun the impulse of the net force F acting on the particle is equal to the change in momentum of the particle jechuudha. Formulaadhuma kana jechaan gaafa ibsinu jechuudha. Inni kun iktisa formulaadhuma ishee asirratti argitaa jirtan kanaa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti amma maal ilaalle? Hariiroo force fi momentum gidduu jiru, hariiroo impulsii fi momentum gidduu jiru adda baafanneerra jechuudha. Inni kan biraan conservation of linear momentum dha. Conservation of linear momentum. Conserve ta'a jechuun yookaan immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee maal dhageenya? Conservation of energy, conservation of momentum waan akkasii dhageenya. Conservation jechuun maal jechuudha? Conservation of the momentum, conservation of the energy. Walumaa galatti egaa conceptiin conservation maali? Wanti final ta'ee fi wanti initial ta'e wal qixa ta'uu jechuudha. Gabaabumatti jechi conservation jettu kun maal agarsiifti? Wanti final ta'ee fi wanti initial ta'e sun
walqixxee ta'u gaafa ofinnee walitti daanu immoo zeeroo nuu kennu jechuudha. Ida'amni inishaalii fi faayinaalii wanta tokko zeeroo kennu jechuudha. Zeeroo kennu kana jechuun maal jechuudha? Faayinaalii fi inishaalii waliif negeetiiviidha jechuudha. Maaliif gaafa ofinnee walirratti daanu kan negeetiif pilaas poozitiiviin yoo lakkoofsi walqixa ta'e maal ta'a? Zeeroo kennaa mire akkuma sanaa faayinaalii fi inishaalii wanta sanaa waliif negeetiiviidha gaafa ofinnee ammaawuntiin isaanii wal qixaa garuu saayiniin isaanii waliif negeetiiviidha gaafa ofinnee walirratti daanu zeeroo kennu jechuudha. Conservation jechuun recall Newton's third law. Newton's third law yoo laalle when two objects of masses m1 and m2 interact, meaning that they apply forces on each other, the force that object 2 applies to object 1 is equal in magnitude and opposite in direction to the force that object 1 applies on object 2. Newton's third law maal jedha? Action and reaction dha. Gochaa fi mormii gochaa. Gochaa mormii gochaa gaafa jennu objektonni lama yoo jiraatan, fakkeenya objektii lama yoo jiraatan, objektiin inni tokkoffaas objektii lammaffaa irratti dhiibbaa gaggeessa, objektii lammaffaas deebi'ee objektii tokkoffaa irratti dhiibbaa gaggeessa. Dhiibbaan isaan gaggeessan humna walqixa ta'een dhiibbaa walirratti gaggeessu, garuu kallattiin isaanitti dhiibbaa walirratti gaggeessan waliif faallaadha. Kanaaf direction isaanii faallaa, magnituudiin isaan ittiin dhiibbaa walirratti gaggeessan walqixaa jechuudha. Kanaaf egaa akka seera sochii Niwuteen sadaffaatti let's say F12 the force on M1 from M2. F12 kun force M1 in M2 irratti gaggeessu jechuudha. The force on M1 from M2 dhiibbaa particle 2 particle 1 irratti gaggeesse yookaan immoo object 2 object 1 irratti gaggeesse F12 jennee yoo fudhanne F21 immoo the force on M2 from M1 jechuun dhiibbaa particle 1 particle 2 irratti gaggeesse yookaan immoo dhiibbaa object 2 object 1 irratti gaggeesse jechuudha. Kanaaf egaa jarreen kana gaafa relation isaanii baasnu akka seera sochii Niwuteen sadaffaatti F1 tun qixxeetaa negative of F21. Sababni isaa jarreen kun magnituudii wal qixxeen dhiibbaa walirratti gaggeessu, garuu immoo direction isaanii yookaan immoo saayiniin isaanii waliif faallaadha. Maaliif fakkeenyaaf nama gaafa minjaala irra teenyu kilaasii keessatti gaafa minjaala irra teenye barannu nuyi ulfaatinni keenya minjaala asii gidee gara lafaatti dhiiba. Minjaallis immoo humna wal qixa ta'een asii ol nu dhiiba. Otoo minjaalli isa solee nu dhiibu ta'e bar baalaansii keenya eeggannee hin teenyu jechuudha. Kanaaf minjaalli nuyi gubbaa teenyus humna wal qixa ta'een asii ol dhiibbaa nurratti gaggeessa. Directioniin itti wal dhiibbaa walirratti gaggeessinu garuu waliif faallaadha. Nuun asii gadi gara alfaatti dhiibbaa irratti gaggeessina, minjaalli immoo asii ol dhiibbaa nurratti gaggeessa. Humni keenya immoo wal qixa waan ta'eef baalaansii wal ta'ee wal baannee teenya jechuudha. Minjaalli nu baatee baalaansii keenya eeggannee kan taa'uu dandeenyeef humni nuti ittiin dhiibbaa walirratti gaggeessinu wal qixxeedha. Garuu directioniin nu dhiibbaa ittiin walirratti gaggeessinu immoo waliif faallaadha. Akka kanaa jechuudha karaa biraa. Kanaaf egaa this tells us that F12 plus F21 maal ta'a? 0 jechuudha. F12 plus F21 0. Sababni isaa magnituudiin isaanii wal qixa, direction isaaniitu waliif faallaadha. So M1 delta of V1 over delta of T plus M2 delta of V2 over delta of T 0 ta'a jechuudha. F1 immoo seera akka seera sochii Niwuteen lammaffaatti M1 force 1 jechuun M1 A1 jechuun immoo delta of V1 over delta T jechuudha. F2 M2 delta of V2 over delta T, delta of V2 over delta T jechuun acceleration 2 jechuudha A2. This gives us delta T common waan ta'eef common isa yoo fudhanne achiin 0 waan jiruuf 0 ta'a jechuudha. M1 delta V1 plus M2 delta V2 qixxeetaa 0 ta'uu jechuudha. But delta V1 jechuun immoo V1 final minus V1 initial. Delta V2 jechuunis V2 final minus V2 initial jechuudha. V2 initial jechuudha. Thus kanaa booda M1 V1 final minus V1 initial plus M2 V2 final minus V2 initial ta'a jechuudha. Bakka delta V2 yoo galchine bakka delta V1 yoo galchine sanaa booda initial toora tokkotti final toora tokkotti yoo finne maal arganna? M1 delta V1 initial plus not delta miti dhiifama sitti M1 V1 initial plus M2 V2 initial in qixxeetaa M1 V1 final plus M2 V2
faayinaalii jechuudha. Paartikilii lama waan qabnuuf gaa moomentamii lama qabna jechuudha. Ida'amni moomentamoota inishaalii qixxeeta ida'ama moomentamoota faayinaalii jechuudha karaa biraa. Kanaaf egaa moomentamin konservitiidha inni isa kana. However, MV moomentamin inni irra so that P1 initial plus P2 initial qixxeeta P1 final plus P2 final jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Momentum 1 initial plus momentum 2 initial qixxeeta momentum 1 final plus momentum 2 finally. Equation star yoo jenne shi kana equation star tell us the conservation of linear momentum. Equation star kun kan nutti agarsiiftu maal? Linear momentum in conserved dha jechuudha. Linear momentum in conserved dha. Conserved jechuun maal jechuudha? Initial linear momentum in final linear momentum faana wal qaxaa jechuudha. Yookaan immoo karaa biraa maal jechuudha? Initial linear momentum fi final linear momentum gaafa wal irratti idaanu maal arganna jechuudha? Zero arganna jechuudha. Sababni isaa maaliif zero arganna? Jarreen kun lamaan ammountiin isaanii wal qixa yookaan magnituudiin isaanii wal qixa, directioniin isaanii garuu waliif faallaadha. Kanaaf gaafa inni wal irratti idaanu zero ta'uu jechuudha. Kun maal agarsiisa? Conserved jechuudha yookaan immoo balanced ta'eera jechuudha. Balanced ta'eera jechuudha. The total momentum is the sum of the two. Total momentum yookaan immoo momentum walii galaa argachuuf immoo momentum 1 plus momentum 2 jennee walitti idaana. Sababni isaa asitti paartikiloota lama waan qabnuuf momentum walii galaa argachuudhaaf momentamoota lama walitti yoo idaane momentum walii galaa argannaa jechuudha. Yoo paartikiliin sadi ta'es momentamoota sadan walitti idaaneet momentum walii galaa arganna. Kanaaf egaa walumaa galatti konseptiin linear momentum kana fakkaata. Conservationiin isaa akkasii, definitioniin isaas akkuma jalqaba irratti kaasedha. Walumaa galatti egaa fiiziksii keessatti bakka baay'eetti linear momentum ni argitu. Bakki momentum dhibee bakka muraasa. Kanaaf konseptiin isaa kana fakkaata jechuudha. Egaa toro YouTube channel kiyya channel Generation Success kan jedhu kana subscribe godhaa. Afaan keessan afaan Oromootiin irraa baradhaan isiniin jedha. Namoonni tokko tokko immoo YouTube channel Generation Success kan jedhu hedduudha kan kee walii wallaalle warri jettan jirtu. Gana search gootanii Generation Success jettanii barbaadu isiniin gaafatu. Jalqabuma wayituma viidiyoo kana bantanii irraa barachaa jirtanitti subscribe ishii jettu itti bu'uudhaan subscribe gootu. Yoo emailii bantanii jirtan ta'e immoo emailii keessan sign in isiniin jedha. Sign in gochuudhaaf namoonni tokko tokko immoo passwordii keenya faa dagannee warri jettan jirtu. Emailiin you can create within 10 seconds. Secondii 10 keessatti emailii haaraa create gochuu dandeessu. Yoo feetan immoo forgot password kan jedhu gootanii step inni isin gaafate san gootanii emailii keessan password isaa baruu dandeessu jechuudha. Maaliif kan koo channel mako subscribe gochuu qofaaf otoo hin taane egaa emailii keessan password isaa wallaaltanii teessu taanaan isinumaafuu dhiibbaadha. Maaliif waan tokko tokko gaafa hojjettan emailii hedduutti isin gaafatu qaba, password immoo yoo hin beekne isin hin dabarsu systemni isaa. Kanaaf bifa kanaan subscribe godhaan isiniin jedha. Barnoota chapterii lammaffaa kan general physics totaalumatti asirratti xumurreerra jechuudha. Amma booda gara chapter 3 faa warra afee chapter 1 chapter 4 chapter 5 chapter 6 qaba general physics ni gara sanatti deemna jechuudha. Gaaffilee adda addaas asumaan hojjechaa deemuun keenya hin oolamu. Inni kabira general mathematics jalqabna jirra, booda kana irraanfadheen jira iyyuu gara isaan dhaqnee ammaan booda isas ni hojjenna jechuudha. Asuma dhaamsin tokko isinii dhaamu gaaffii mid examinaaf hojjedhu jedhanii namoonni gaaffii sannaaf ergitan jirtu. Sababa yeroo irraa ka'ee irratti isinii qopheessuu hin dandeenye kutaa itti aanu irratti isan isiniif qopheessa jechuudha. Hangasitti obsaan na eeggadha. Kanaaf barnoonni keenya kana fakkaataa chapter 2 xumurreerra, barnoota keenya guyyaa irraas xumurreerra jechuudha. Hanga kutaa biraa walitti deemnutti nagaa ta'a, nagaan naaf tura.